barakatu yoo yakkam jirtu fuulli kiyya duraaniin akkas ture jechuudha. Finnisi fuula na balleessee suuraa video namatti argamu hedduu takka waan hunda jibbeetiin ture jechuudha. Sababa finnisi fuula kiyya irratti heddummaatee ture jechuudha. Garuu alhamdulillah amma baay'ee takka jijjiirama naaf qaba jechuudha. Finnisi narra hin jiru. So kanaaf jechuudha isin hundi keessan akka dawaa kana argattan akka irraa fayyadamtanii fi suuraa kiyya kan durii viidiyoo kiyya kan durii ilaaluu dandeessu kun asirratti jechuudha. YouTube kiyya kan duraan misooroo tub jedhu ka subscribe kuma 40 takka qaburrattis irra deddeebiin yeroo lama wayii hojjedheen ture jechuudha. Yeroo finnisi akka malee fuula na balleesse sana jechuudha. Yeroo baay'ee dawaa finnisaa namni itti yaadeetuma leemunii kolgetii minaamni jedhee namaaf himuu danda'a jechuudha. Garuu dhibbaan dhibbatti kan namarraa balleessu ka oriijinaalii ta'ee kan mana qorichaati birii gahaatiin bitatanii jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti namarraa balleessuu danda'u namni hedduun hin beeku jechuudha. Akkuma beekamu ani gizee lama wayii qoricha fudhadheera jechuudha. Yeroo takka kana yeroon fudhadhee qaamumaan hin naqee jechuudha. Na ilaalaniitu dhibee biraa miti. Yaa finnisa waan ta'eef dawaan kun si fayyadanaan jedhanii akkuma isaan si fayyadanaan jedhanitti na fayyadee jira alhamdulillah jechuudha. Duraanii namni yeroo viidiyoo naa bilbilu maal taate naan jedhe jechuudha. Gin hedduun namaa jechuudha yeroon taa'ee fuula isaa laalu ituu filteeriin hin jiraanne tasumaayyuu waan namatti bahu miti jechuudha. Akka malee fuulli kun badee finnisa bichi godaannisa bichi kan ta'e jiru. Namoota tokko yeroo laalu baay'ee garaa na nyaatanii jechuudha. So kanaaf viidiyoo kana haga dhumaatti fayyadamuun suuraa isaa maqaa isaa waan hunda akka mul'atutiin asirra isinii kaa jechuudha. Garuu akkaataa itti fayyadama isaa eessaa akka argattan yeroo kam akka dibattan yeroo kamii gidduutti akka isin fayyisuu danda'u waan takka ergan isinii dubbadheeni suuraa isaa dhumarra isiniif mul'isa jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo haga dhuma daawwachuun barbaadan jal'istaniituma rabbi jedhii maalidha maqaansaa rabbi jedhii nutti minamaan jetti jechuudha. Maaliif viidiyoo haga dhuma dhaggeeffattanii isin fayyadaa jechuudha. Garuu warri dhaggeeffattan irraa fayyadamtanii fayyaa ta'u warri immoo callisanii viidiyoo dhuma dhaggeeffachuu dadhabdanii waree baay'istan dantaa keessan bira dabarfadhaadha. Like gochuu hin dagatinaa yoo isinitti tole qofa subscribe gochuu hin dagatinaadha. Inna habiboche dawaan kun baay'ee oriijinaaliidha baay'ee mirxiidha. Yeroo dibattanitti jechuudha mallattoo akkamii isin irratti agarsiisa. Finnisi isinitti heddummaata jechuudha. Yeroo dibattan finnisi hedduu takka isinitti heddummaata jechuudha. An jalqaba dibachuu sodaadheen ture. Guyyaa 3-4 wayii dibadhee ka'eetiin qaallitti kiyyaanii fuulli kiyya na baduu jira cirumayyuu hin dibadhu hin jedheen. Innaan lakkee kanaaf miti dhibeen takka yeroo dawaa argatanii yeroo sanaan namatti cimuu danda'a. Sanaaf cirii waan sirraa balleessuuf deemuu fi akkasitti sitti baay'achaa jira. Dawichi baay'ee oriijinaaliidha dibadhuunaan jennaan dibachuu itti fufe jechuudha. Ammallee taanaan jira jechuudha. Xiqqoo isheetu faayidaa guddoo qaba jechuudha wallahi. Ammas akkaataa itti fayyadama isaa bakka finnisi jiru qofaatti dibuu qabdanii jechuudha. Bakka finnisi hin jirretti yoo dibdan gogaa keessan miidhuu danda'a jechuudha. Maaliif dooktoratu akkasitti ajajee jechuudha. Yoo isin amma suuraa kana fuutanii namni dhaqee isinii bitee dhufe sa'aatii dibattan hin beektanii akkamitti akka dibattan hin beektanii callistaniitu fuula keessanitti diddibdanii finnisa isinirraa balleessuu danda'a garuu gogaa keessan miidhuu danda'a. Yeroo hin jedhu kun kireemii miti dawaadha malee. Bakka dhukkubbiin finnisaa jiru bakka finnisi isinitti ba'e bakka sana qofaatti dibachuu qabdanii jechuudha. Yeroo akkamii dibachuu qabdu ammas guyyaa dibachuu hin dandeessan. Ifa ibsatanii dibachuu hin dandeessan. Dibattaniitu maraaftu jechuudha. Galgala dukkana keessa dibattanii raaftu jechuudha. Akkasitti eeyyamamaa isiniin jechuu barbaada. Wallahi billahi jechuudha hedduu takka na fayyade. Yeroo duraanii hedduu takka of na jibbisiise jechuudha. Ammas godaannisi isinirraa hin badu. Finnisi isinitti hin ba'u isinirraa ni didu'a jechuudha. Dhibbaan dhibbatti hundeen finnisaa hin bada jechuudha. Garuu godaannisi ni hafa. Fakkeenyaaf amma namni takka yeroo waa rukutees haa ta'u waa gubees haa ta'u yeroo sanatti godaannisi irratti hafaa jechuudha. Godaannisi irratti hafu sun bultiin suuta jedhee baduu danda'a jechuudha. Godaannisa sana immoo kireemii akkamiin ofirraa balleessuu qabdu kireemii kana jechuudha. Kireemii kana doktoroonni baay'ee ni himu. Namoonni fayyadaman illee akka isaan fayyade hedduu ni dubbatu. Anis bitadheetiin jira jechuudha. Kireemiin kun godaannisa isinirraa balleessa. Oriijinaalii isaa fi feekii jira. Oriijinaalii isaa ilaalaa bitadhaadha. Dawaa kana mana qorichaatiin ni argattanii doktoroonni isinii kennan. Ani birrii diinaara 11 hin bitadhe jechuudha. Warri Dubaay Suudii jirtan immoo akka birrii keessanitti hin beeku isinii jechuu barbaada. Habiboche cululuqee qaamni keessan lallaafaa ta'uu fi innaa akka fuulli keessan lallaafaa ta'uu fi dafee inshuun turree fi akkasuma hin goggonneef jechuudha.
kireemiin kun baay'ee bareedaadha. Kireemii kana fayyadama. Godaannisa illee isinirraa balleessa. Sirriitti godaannisa isinirraa balleessa jechuudha. Godaannisa finnisa keessanitti yeroo dibattan isinirraa qulqulleessaa deema jechuudha. Kun kanaaf ajajama. Kireemii baay'ee maratamaadha. Innaa kireemii kana orijinaalii feekii isaa jira waan ta'eef orijinaalii isaa ilaaltanii bitachuu qabdu. Kan finnisa isinirraa balleessu galgala dibattanii bultu jechuudha. Kan immootu godaannisa isinirraa balleessuu danda'u mootu guyyaa yeroo fuula keessan dhiqatan yeroo kamitti jechuudha. Fuula keessan dhiqatanii yeroo kamiyyuu dibachuu qabdu jechuudha. Fuulli namaa yeroo bishaaniin dhiqatanii akkasitti dhiisanii fi yeroo kireemii kana dibatan adda jechuudha. Gaafa kireemii fuulaaf hojjetame dibattee gogaan kee ni lallaafa ni cululuqaa jechuudha. Sigalee garuu zim jetteetuma bishaaniin dhiqattee dhiista taanaan bishaanni kun ofiisaatti dawaa qaba jechuudha. Soogidda qaba of keessaa kirooliinii qaba jechuudha. Bishaanni biyya kana akka bishaan keenya isaa akka rabbi uumetti lagaan waraabamniti jechuudha. Na ashaboo of keessaa qaba, dawaa of keessaa qaba. Suni gogaa fuula keenya goggosuu danda'a jechuudha. Kanaaf kireemiin baay'ee takka yoo dibatame bareedaadha jechuudha. Warri fuulli keessan dibata akka hinqaaquufaa koofii damma akkas bunaaf damma yeroo diddibattan fuulli keessan isiniif ta'u dibachuu dandeessu. Garuu namoonni fuulli keessan gogaa ta'e gogaa jechuun kan yeroo bishaaniin dhiqattanii gogaan keessan akka isinirraa kaka'uu ta'u suni dibatan barbaadu jechuudha. Inni akkasii kireemii maafi akkasii yoo finnisi isinirra jiraate dawaa finnisaa qofa isiniin jechuu barbaada. Innaa akkasii kireemii kana nama jaallattaniif sheer gochuu hin dagatina. Namoonni baay'een yeroo viidiyoo waraaban yeroo suuraa kaatanii fiilteeruma fayyadamtu jechuudha. Garuu yeroo nama bira geessan immoo fuulli keessan baay'ee finnisa tahaa jechuudha. Namni na ilaalaa fi nama biraan deemaaf osoo hin taane ofuma keessaniif fayyaa keessan eeggachuuf fuulli keessan akka miidhagaa ta'u akka gogaa lallaafaa finnisa hin qabne ta'uu danda'utti isinuu of wallaanuu qabdanii yoo finnisi isinirra jiraate dawaa bitachuu qabdanii yoo finnisi isinirra hin jirre immoo yeroo fuula keessan dhiqattan kireemii akkamii akka fayyadamtan beekuu qabdan isin jechuu barbaada. Biyya keenyatti waan akkasii baay'ee cinqeen qabu jechuudha. Sababiin isaa bishaanni keenya bishaan lagaa yaa'u jechuudha. Gogaa keenya uummata akka miidhuu hin danda'u. Akkasuma qilleensi gubaan hin jiru jechuudha biyya keenya. Qilleensi gubaan hin jiru jechuudha. Qilleensi biyya keenya baay'ee qilleensa tasgabbaadha. Bishaanni bishaan qulqulluudha. Kanaaf wanti fuula keenya miidhuu hin jiru jechuudha. Asitti qilleensis baay'ee gubaa, bishaannis fuula nama ni goggossa akkuma rifeensa keenya goggossu jechuudha. Kanaaf nu fayyada dibachuun isin jechuu barbaada. Isinitti hin dheeressu. Ani misoora warroonni na beektan na beektu warroonni na beekne immoo yuutuubii koo lammaffaadha. Sabiskiraayib gochuu dandeessu yoo isinitti tole. Gara biyyaa deemuuf qophiirra jira yeroo jedhe yeroo muraasa gidduutti yeroo biyya gallees nu daawwachuu dandeessu warroonni ara sabiskiraayib gootanii